Muudamni isaanii immoo sirrii miti jechuunis dogoggora doogman nu jalaa qaba. Manni kiristaanaa keessummaa ta'urraa ni baraaramti. Episkooposonni muudaman kuni yoo aangoo isaaniitirraa haa bu'an jedhame dogoggora doogman nu jalaa ta'a. Waliigalan alaagalan sana dhabna. Alattafuu dandeenya. Ni araaramnaa jedhanii sanada walta'iinsaa kana isaan iyyuu mallatteessuun isaanii nuuf progresii guddaadha. Oromiyaa irratti gaafiin tajaajilaa ni jira. Afaan Amaariffaatiin qofaadha kan inni barsiisu. Afaan Oromootiin barnoota laachaa hin jiru. Miliyoona 35 jechuun in cash. Abbummaa abbootii keenyayyuu hin fudhanne ture. Warri nuun mormaa turan. Kallattiidhaan fe'amee xaqlaay beeta kanatiitu akkaawuntii isaa keessatti kaa'a malee even biyyoota lallabaa miti sadarkaa aanaatti paappaasii ni barbaachisaadha kan jechaa jiru. Qabsoon dhaabbate jettanii yoo yaaddan dogoggortaniitu. Daqiiqaa muraasa dura ibsi laatamee ture. Ibsi kun ibsa mana kiristaanaa Ortodoks Tawaahidoo Itoophiyaa jalatti Siinodoosii Oromiyaa fi sabaaf sablammiitiin ibsa laatamedha. Bu'uura hubattaniin xiyyeeffannaan ibsichaa guraandhala 8 bara 2015 abbootii keenya fi kaayyoo nuti itti kaane kanaan immoo sirrii miti jedhanii abbootii nu morman gidduutti sanadni walta'iinsaa qophaa'ee ture. Sanadna walta'iinsaa sanarratti waliigaluu isaanii abbootiin keenya gama lamaaniinuu jiranii ibsa laatanii turanii. Haa ta'ullee malee akkuma ibsa laataniin abbootiin keenyan dhaabne dhufanii episkooposota as jiranii fi tajaajiltoota isaan ni ilaallata jedhamanii too yaadaman mari'achiisuudhaaf yaalanii turanii. Egaa akka waliigalaatti araarri kuni yookaan immoo sanadni waliigaltee kun akkamitti hubatama? Barbaachisummaa irratti tumaaleen tumaman sanadicha irratti jechuudha akkamitti hubatamu? Qabxiilee waliigaltee jedhamanii qabxiileen kurnan tarreeffaman akkamitti hubatamu kan jedhamu irratti marii bal'aa erga taasisnee booda waliigalleetoo isarratti hundoofneeti egaa kan ibsa kana laachuu dandeenye. Meegaa kanarratti sirriitti gadi qabanii ibsa laachuun waan barbaachiseef ibsa barreeffamaan laanne irratti ammoo irra caalaa ilaaboreet gochaa jirraa jechuudha. Tokkoffaa sanadicha irratti akka waliigalaatti hubannoon nuti qabnu kana dura kan hubatamaa ture warri tajaajila afaanii ilaalchisee falmaa turan akka gooftatti warri immoo kana morman akka garbichaatti hubatamaadha kan turanii. Sababa kanaan utuma waan sirriiyyuu goonee jirru akka waan balleessaa raawwanneetti dhiifama gaafadhaa qofaadha malee kan jedhame garee sanaan walqixa taanee warra waliigaltee raawwachuu dandeenyu akka taanetti hin hubatamne turre. Waliigalteen kun yookaan immoo walta'iinsi kun garuu maal agarsiisee isa tokko gooftaa isa biroo garbicha otoo hin taasisin garee keenya dhiifama gaafataa otoo hin taasisin warreen nu waliigalan waliin iddoo walqixa ta'e sanada nuu laate waan ta'eef ija gaariidhaan ilaallaa jechuudha. Qabxiin inni biroo yaadattu taanan abbummaa abbootii keenyayyuu hin fudhanne turre warri nuun mormaa turan. Abbummaa isaanii qofa miti seera qabeessummaa isaaniitiyyuu haalaa turanii jiru. Amma garuu sanadni kuni abbummaa abbootii keenyaa kan hin haalle fi seera qabeessummaa isaaniitis kan hin haalle waan ta'eef ammas akka gaariitti hubannee jirra. Qabxiin inni sadaffaa argitaniittu taanaan dhimmi araaraa gaafa ka'u nuyi kan xiyyeeffachuu barbaadnu qabeenyaa araaraa irratti malee araaricha irratti mormii akka hin qabne ifaan ifatti agarsiifnee ture. Qabeenyaa araaraa yoo jennu wanni ganama galmaan ni geenya jenneetoo itti kaane yoo daandiitti hafe wanni itti araaramnuuf hin jiraatu. Garuu immoo wanna itti kaane kana galmaan nuuf ga'a taanaan immoo sababni itti araaramneef hin jiraatu. Inni guddaan kaayyoon keenya galma ga'uu isaati jenneetoo yaada keenya dhiyeessaa turree jira. Keessattuu gama muummicha ministeeraatiin yaadni araaraa gaafa ka'u gama keenya mormiin tokko iyyuu hin dhiyaanne. Haa ta'ullee malee mormitoonni keenya gama muummichaatiin yaada araaraa ka'e akka interfiiransiitti hubachaa turanii jiru. Akka hojii mana kiristaanaa gidduu seenutitti hubachuudhaan miidiyaalee adda addaa irratti ibsa laachaa turanii jiru. Ilaalcha kanarraa of sirreessaniitoo lakkii rakkoon qabu ni araaramnaa jedhanii sanada walta'iinsaa kana isaan iyyuu mallatteessuun isaanii nuuf progresii guddaadha. Kanaafuu qabxiiwwan sadan kanarratti hundoofneetoo akka waliigalaatti sanada araaraa kana ija gaariidhaan hubachuu keenya mirkaneessuu feena. Inni biroo barbaachisummaa isaa ilaalchisee sanada kanarratti keewwata lamarratti tumaan tumamee ni jira. Keewwan inni tokko maal jedhaa? Waliigalteen kun yoo taasifame
tokkummaa mana kiristaanaa fi tokkummaa biyyaa waan cimsuu fi adda addummaa waan balleessuuf akkasumas tajaajilicha waan babal'isuuf daandii kana hordofuun akka barbaachisu ni tuma barbaachisummaa irratti keewwanni tumame jechuudha. Nus kanuma jechaa jirra. Irra deebinee by the way kan kaasaa jirru keessaa inni muummeni tajaajilli kun afaaniin yoo babal'ate manni kiristaanaa tokko taati. Sababni isaas manni kiristaanaa tokko kan taatu afaan irratti hundooftee otoo hin ta'in dogmaa ishee irratti hundooftee waan ta'eef adda addummaan sababa muufaatii afaaniin waan hin tajaajilamneef mana kiristaanaa keessatti uumames ta'e mana kiristaanaa keessaa immoo afaaniin waan hin tajaajilamneef warri muufatanii ba'an ilaalchi isaan qabanii ni furamaa adeemsa kanaanii gaafa afaan hundaan manni kiristaanaa tajaajiluu dandeesse then tokkummaan mana kiristaanaa keessatti ni uumama. Tokkummaan mana kiristaanaa keessatti uumamu kuni ammoo biyyaafis addunyaadhaafis faayidaa mataasaa akka qabu ibsuudhaaf yaallee turre kanumadha kan mirkaneesse waan ta'eef sanadichi ni fudhanna. Qabxiin lammaffaa barbaachisummaa ilaalchisee kaasuu barbaannu maalidha? Oromiyaa fi naannolee biroo irratti afaaniin wal qabatee gaafii tajaajilaa ka'uu fi deebii laachuu waan barbaachisuuf waliigalteen kun barbaachisee jedha. Maarreenus kanuma gaafannee bara. Oromiyaa irratti gaafiin tajaajilaa ni jira. Gaafiin tajaajilaa kun immoo afaan Oromootiin hin tajaajilamnedha. Oromiyaa qofa miti naannolee birooti irrattis afaan sabaaf sablammiitiin hin tajaajilamne gaafiin jedhu ni jira. Gaafiin sun deebii argachuu qaba. Yaada jedhudha nuti kan kaasaa turre. Kanaaf deebii laachuun barbaachisaa waan ta'eef walta'iinsi kun ni barbaachisaa tumaa jedhu kana baay'eetti haala gaariidhaan fudhannee jirra. Egaa bal'inaan qabxiilee kurnan waliigaltee irratti ka'an kana tokko lama jennee ta'u ilaaluudhaaf ni yaalla ni gabaabsina haga humni keenya danda'eeni. Lakkoofsa tokko irratti maal jedhaa? Naannoo Oromiyaatti barnoonni qiddaaseen akkasumas tajaajiloonni biroo afaan Oromootiin akka kennamanii fi warri jalqabaman immoo akka itti jabaatanii itti fufaniif waliigaluu isaanii tumee jira. Nusi ifaanifatti kan jenni kanumadha. Naannoo Oromiyaa irratti tajaajilli afaan Oromoo ni barbaachisaa, qiddaaseen afaan Oromoo ni barbaachisaa, yookaan immoo sirni galatoo afaan Oromoo ni barbaachisaa. Tajaajiloonni biroo ni jiru. Sirni cuuphaa maaliidhaan raawwatama? Afaan kamiin raawwatama? Sirni takliilii afaan maaliitiin raawwatama? Sirnoonni iccitii mana kiristaanaa jenneetoo akka mana kiristaanaatti beeknu afaan maaliitiin raawwatamaa jiru? Tajaajiloonni immoo seekulaar ta'an tajaajiloonni biroos jiru kan manni kiristaanaa laattu jechuudha. Tajaajiloonni hundinuu afaan Oromootiin akka laataman. Fakkeenyaaf manni kiristaanaa mana barnootaa bakki itti bante ni jira. Gara Amboo yoo deemtan mana barnoota Abdii Boruu kan jedhamu ni jira. Manni barnoota Abdii Boruu mana kiristaanaatiin kan baname gargaarsa biyya Jaapaaniin taasifame. Garuu manni barnoota Abdii Boruu afaan maaliitiin barsiisan gaafii? Afaan Amaariffaatiin qofaadha kan inni barsiisu. Afaan Oromootiin barnoota laachaa jiru. Kanaafuu tajaajiloota biroo yoo jedhamu tajaajila afuurawaa qofa miti. Tajaajila afuurawaatiin ala manni kiristaanaa tajaajilli isheen laattu ni jira. Tajaajiloonni biroo jechuudha. Tajaajila fayyaa ta'uu danda'a. Tajaajila barnootaa ta'uu danda'a. Tajaajiloota hawaasummaa adda addaa ta'uu danda'u. Tajaajiloonni kanneen hundinuu afaan Oromootiin laatamuu qabu. Warri jalqabaman immoo cimanii itti fufuu qabu. Kana walii galla nuti. Qabxiin lammataa maalidha? Oromiyaa fi naannolee birootti egaa isa kana yoonan kaasu dhiifama qabxii tokkoffaatti sinaa deebisu. Dhimmi kuni fedhii uummataa ta'uunsaa hubatamee jiraa jedha tumaanii achirra jiru. Kana baay'eetti barbaadna. Maaliif barbaadna seetanii? Namoonni baay'een dhimmi kuni dhimma namoota dhuunfaa akka ta'etti ibsuu barbaadu. Yookaan immoo dhimma paappaasota dhuunfaa akka ta'etti ibsuu barbaadu. Dogoggoradha. Dhimmi kuni dhimma uummataati. Dhimma uummataati immoo gaafa jennu musliimni fi pirootestaantiin waaqeffatan maaltu sagalchee jedhanii warri nuun falman jiru. Maaliidhaaf isaan hin galchine afaan keenyaan baranna jedhanii nu gaafachuudhaaf mirga qabu bara. Nuun bar hundayyuu lallabuudhaaf dirqama qabna. Warra afaan hundaa dubbatan lallabuudhaaf dirqama yoo qabaanne gaafiin kun gaafii uummataati jechuudha. Maaliif manni kiristaanaa warra amanan qofa miti kan isheen jabeessuu qabdu? Warra namanii amansiisuu qabdi barsiisteetu jechuudha. Warra immoo shakkanii hin barbaannu as jiraachuu hin barbaannu jedhanii to ba'anis amansiistee deebisuu qabdi. Kana gochuudhaaf immoo adda addummaan amantii otoo hin jiraanne hordoftoota amantii hundaatiif iyyuu afaan isaaniitiin wangeela barsiisuu qabdi. Kuni diimaandii uummataati. Kana qofa miti. Public interestiin jiraachuu isaa wanti agarsiisu. Heera mootummaa wanna jedhamutu jira. Fakkeenyaaf akka naannoo Oromiyaatti heerri mootummaa naannoo Oromiyaa afaan hojii mootummaa naannoo Oromiyaa afaan Oromootu jira.
Afaan barnootaas afaan Oromooti. Akka naannoo Oromiyaatti jechuudha. Afaan isaaniitiin namoonni barachuu barbaadan kaan akkuma eegamanitti ta'ee majooritiin afaan Oromootiin kan inni baratu naannoo Oromiyaa irratti jechuudha. Kanaafuu kun public interestidha jechuudha. Uummanni naannoo sanaa afaan kootiin haa dubbatamu. Valuesiin kiyyaa, duudhaan kiyyaa hubannoo keessa galuu qaba. Aadaan koo, eenyummaan koo, gadaan koo bifa hin miidhamneen wangeelli lallabamuu qabaa jedheetoo gaafachaa jira uummanni kun jechuudha. Kanaafuu it's public interest. Public interestiin kun heera mootummaarraa ni madda. Public interestiin kun immoo fedhii uummataa jechuu kooti public interest oonan jedhu morally hamilee uummataarraas ni madda. By the way, wanni mana kiristaanaa keessatti lallabamuu fi kitaabolee irratti barreeffamus hamilee uummataatiin wantoonni walitti bu'an ni jiru jennee falmaa turree jira. Fakkeenyaaf kitaabolee mana kiristaanaa irratti gaallaa fi shaanqillaa jedhameetoo kan ibsame ni jira. Qamaanti jedhameetoo kan ibsame ni jira. Waan hamaadhaan waan fokkuu ta'een jechuudha. Amma gaa rakkoo kana hunda furuu fi wangeela hundaafiyyuu afaan isaatiin babal'isuun fedhii uummataa ta'uun isaa mirkanaa'ee jiradha kan jechaa jiru walta'iinsi kun jechuudha. Kanaaf fedhii uummataa ergatee immoo fedhii uummataa kana kabajuun ni barbaachisaadha kan inni jechaa jiru. Kanuma nuti baroota hedduudhaaf itti falmaa turre sana nuuf mirkaneesse waan ta'eef fudhannee jira. Inni biroo Oromiyaa fi naannolee biroo irratti manneen kiristaanaa dadhaban ni jiru. Dadhaban diigaman tajaajila hin qabne, tajaajilamaa hin qabne, bajata hin qabne, meeshaalee qulqulluu tajaajilaaf barbaachisan hin qabne ni jiru. Rakkoo manneen kiristaanaa kanaa furuudhaaf yeroo baay'ee furmaanni fudhatamu xaafii, shaamaa, maal erguudha. Garuu rakkoo manneen kiristaanaa kanaa furuudhaaf hojiin duraa hojjetamuu qabu wangeela lallabuudha. Uummatuma naannoo sanaa otoo wangeela lallabnee gara mana Waaqayyootti deebisuu dandeenye uummatumti suni manneen kiristaanaa diigaman ijaaruu ni danda'a. Maallaqa dhabame guutuu gochuu ni danda'a. Rakkoo diinagdee jiru, rakkoo gama meeshaalee qulqulluutiin jiru furuu ni danda'a. Uummata sana qofa miti. Bajatumti mana kiristaanaa biraatirraa argamu kan mana kiristaanaa biraa solvu gochuu ni danda'a. Fakkeenyaaf dheengadda bulchaa mana kiristaanaa Gabreelii Qullubbii yoo nan gaafadhu ji'a muddee 19tti qulqulluun Gabreeliin kan hoggaati qarshii meeqatu argamee jedhee tan gaafadhe miliyoona 35 argannee naan jedhe. Miliyoona 35 jechuun in cash waa'ee warqee waa'ee meeshaalee baay'ee gatii baasan laachuu kana keessatti naammatamne. Maallaqni qabeenya waa'ee qotiyyoon kennamuu danda'a, hoolaan kennamuu danda'a, lukkuun kennamuu danda'a, wareegan karaa adda addaati wanni galee jiraachuu danda'a. Amma kan lakkaawame maallaqa qofa in cash kan dhiyaate qofa qarshii miliyoona 35dha. Maarree qarshii miliyoona 35 kana otoo sirnaan itti fayyadamne manneen kiristaanaa diigaman, manneen kiristaanaa miidhaman nuuf ijaaruu hin danda'u. Qarshiin sun eessa deemee eessatti taa'aa jedhamnaan kallattiidhaan fe'amee xaqlaay beeta kinatiitu akkaawuntii isaa keessatti kaa'a malee warri achi jiran hagara sibkatiinis kanarratti aangoon qabu. Ilaalaa gaa maallaqa achi argamuun misooma hawaasaa hedduu saffisiisuu ni danda'ama. Misooma mana kiristaanaa hedduu saffisiisuu ni danda'ama. Rakkoo hawaasaa naannoo sana jiru. Hawaasa naannoo Qullubbii miti barri godinuma Harargeerra jiru iyyuu bar rakkoo hedduu piroojeektii hedduu bocuudhaan solvu gochuu ni danda'ama. Amma bar guyyaa takka waan argameen isinitti himaa jira bar. Guyyoota biroo irratti immoo waggaa guutuu galiiwwan argaman yoo walitti daatan akkaataan itti maallaqa fayyadamnu qisaasama waan qabuufi malee otoo dhugumatti bakka rakkoon jiru irratti xiyyeeffannee hojjennee jiraanne rakkoon kun nuuf ramayyuudha. Kanaafuu dursa kennuun kan barbaachisu lallaba wangeelaatii fi lallabni wangeelaa yoo galma ga'ee rakkoon qabu manni kiristaanaa maallaqni bakka biraatii qabdu bakka rakkoon jiru sanatti deemetoo furmaata laachuu ni danda'a. Inni biroo qabxiin kaasuu barbaannu lakkoofsa 3 irratti qabxii ibsamedha. Afaan Oromootiin fi afaanota sabaaf sablammiitiin Oromiyaa fi naannolee biroo irratti tajaajiltoota tajaajilan warra afaan naannoo sanaa danda'an dhaabbileen barnootaa olaanoo kan hafuurawaa akka leenjisan dhaabbilee hafuurawaa banuun ni barbaachisaa kan jedhamu irratti walii galamee jira. Kunis saksasii guddaadha, milkaa'ina guddaadha. Ni jiras yoo jedhame immoo kan jiru immoo jabeessuunis ni barbaachisa. Kan jiru tunis bu'aa qabeessa hin taane dhugaa dubbachuudhaaf jechuudha. Dhaabbileen barnoota olaanoo kan hafuurawaa Oromiyaa irra jiran mee Oromoo meeqa leenjisaniitoo tajaajila wangeelaatiif bobbaasanii rakkoo Oromoo yookaan immoo sabaaf sablammii biroo kam hiikanii jenneetoo gaafa gaafannu
baay'eetti xiqqoodha yookaan hin jiru jechuun hin danda'amu. Kanaafuu amma maaltu ta'aa jira? Gama tokkoon dhaabbileen barnoota olaanoo hafuurawaa kan mana kiristaanaa kolleejjonni ta'uu danda'a haa banamanii tokko akka Oromiyaa fi naannolee birootti jechuudha. Lammeessoon warri jiran immoo haa jajjabeeffamanii kunis kan nuti gaafachaa turredha ni fudhanna. Qabxiin inni biroo lakkoofsa 4 irratti kan ibsamedha. Naannoo Oromiyaa irratti biyyoota lallabaa jiran irratti afaan Oromootiin episkooposonni tajaajiluu danda'an caamsaa dhuftu irratti akka muudaman walii gallee jirra kan jedhudha. Kana ifaan ifatti ni fudhanna. Nus kanuma gaafachaa jira. Oromiyaan bal'oodha, lafti ishii bal'aadha, sabni ishii bal'aadha. Risoorsiin yookaan qabeenyi ishiin mana kiristaanaaf gumaachaa jirtu immoo olaanaadha. Isuma qullubbii qarshii miliyoona 35 kana ilaala. Innumtuu daataa gahaa ta'uu ni danda'a. Diinagdeen Finfinnee irrattis sassaabamu diinagdee Oromiyaati jedhanii haasa'uu ni danda'ama. Gumaachi Oromiyaan diinagdee Finfinnee irratti gochaa jiru hedduu olaanaadha jechuu ni danda'ama. Diinagdee Finfinnee kana keessaa immoo tajaajila mana kiristaanaatiif diinagdeen oolaa jiru diinagdee Oromiyaati yoo jenne garuu immoo Phaaphaasonni Oromiyaa hin jiran yoo ta'e Oromiyaa irratti Phaaphaasonni maddeedha yoo ta'e kuni rakkoo waan ta'eef kuni nuuf furamuu qaba jechaa turre kanatu furama jechuudha bu'uura keewwata kanaatiin. Kanaafuu amma nuti kan jechaa jirru even biyyoota lallabaa miti sadarkaa aanaatti Phaaphaasni barbaachisaadha kan jechaa jirru. Waliin ga'uu hin danda'u ka. Godinni tokko amma fakkeenyaaf kan akka godina Shawaa Lixaa godina aanolee 22 moo meeqa qaba? 20 guddaadha. Aanolee hedduu of keessaa qaba. Ilaalaa ka waggaatti al tokko gaafa taabonni ba'uyyuu nan deemu otoo jedhee Phaaphaasiin tokko bakka ji'a ja'an nan deemu otoo jedhee waliin ga'uu hin danda'u. Manneen kiristaanaa hundammoo aanaa keessa jiran waliin haa ga'u yoo jenne Phaaphaasiin tokko gonkumaa yaadamu. Kanaaf rakkoo kana sadarkaa nu hiiksisuu danda'uun sadarkaa kompoozishiniin siinodoosii hunda hammataa ta'uu danda'uun sadarkaa siinodoosii kompoozishiniin siinodoosii garee tokkoof qofa hin loogneen sirreessuu danda'uun abbootiin kanneen filatamaniitoo akka dhiyaatan ni barbaanna. Kun immoo ta'uu qabadha. Inumaayyuu kan falmuu qabnu maaliif kun ta'e yoo ta'e raawwatiinsi isaa akkuma jedhametti akka lafa bu'uudha nuti kan falmuu qabnu. Akkuma jedhametti walumaan filachuu qabnu kan abbootiin gama keenyaanis jiran gama sanaanis jiran filannoo kanarratti yoo hirmaatan abbootiin garee sanaan jiranii waanii yaada isaaniif fedhii isaanii galmaan isaaniif ga'aniif qofa filatanii nuti kan hin filanne sababni itti episkooposii ta'uu danda'uuf hin jiraatu kan jedhudha. Inni biroo lakkoofsa 5 irratti abbootiin sadan eebbifamoonni Phaaphaasonni muudama raawwatanii iddoo isaanii duraatti akka deebi'anii jedhamee tumamee jira. Kuni nuuf akka rakkootti ni ilaallu. Maaliif kana dura maal jechaa turanii doogmaa cabsanii jiru nu waliin lakkaawwamuun qabanii jechaa turan. Qanoonaa cabsanii jiru. Dhiifama gaafatan malee seenuu hin danda'anii jechaa turan. Amma waa'een doogmaa hafee jira, waa'een qanoonaa hafee jira. Amma waa'een dhiifama gaafatanii seenuu qabuutis hafee jira. Amma waa'een balleessaa balleessanii jiru iyyuu hafee jira. Amma maal jechaa jiru nu kottayi. Maaloo jedhanii abbaa keenya guyyaa hunda erga walta'iinsi kun raawwatame booda bakka abeetis goo jedhanii kadhachaa turaniyyudha abbootii keenya maaloo manichatti nu gala jedhanii to jechuudha. Sadarkaa kanarra ga'amuun isaa nuuf ajaa'ibadha. Sadarkaa balaaleffannaarraa lakkii wanni ta'e hin jiru aangoo keessaniin hojii keessaniin tajaajila keessaniin itti fufuu ni dandeessu mana keessanittis jiraachuu ni dandeessu jedhameetu murtaa'uun isaa nuuf injifannoo guddaadha. Akkamiin immoo abbootii episkooposota kana waliin hariiroo qaban ilaalchisee itti fufuu danda'u kan jedhu mari'achuudhaan kan raawwannu ta'a jechuudha. Dhimma miidiyaadhaaf ibsinu hin ta'uu jechuudha. Inni biroo lakkoofsa 6 irratti abbootiin episkooposonni muudaman ilaalchisee abbootii episkooposota muudaman ilaalchisee kan murtaa'e akka walii galaatti yaadicha ni fudhan. Irra deddeebi'ee ibsee jira afaan Amaariffaatiinis dhugaa dubbachuudhaa fi waliigaltee kanarratti wantoota tumaman keessaa kan nuti hin fudhanne hin jiru. Garuu lakkoofsa 6 kanarratti episkooposonni muudaman kuni yoo aangoo isaaniitirraa haa bu'an jedhame dogoggora doogmaan nu jalaa ta'a. Erga bu'anii booda immoo amma immoo irra deebi'anii haa muudamanis yoo jedhame dogoggora doogmaan nu jalaa ta'a. Muudamni isaanii immoo sirrii miti jechuunis dogoggora doogmaan nu jalaa ta'a. Gama tokkoon immoo qabeentaa waliigaltichaa akka waliigalaatti fudhannee jirran isiniin jechaa jira. Kanaaf amma rakkoo doogmaa kana akkamitti yaa hiiknudha nu biratti ijoo dubbii kan ta'e jechuudha. Rakkoo doogmaa kana hiikuudhaaf mari'achuu qabna. Baanee waliigaltee kanas hin morminu fudhannee jirra yaadicha isaa.
Garummaa kuni mariidhaan abbootiin lamaan wal ga'anii maalifi kuni faayidaa waloo mana kiristaanaati. Manni kiristaanaa tuni kan waliiniiti yoo jenne doogmaan kun yoo cabe mana kiristaanaa tanaaf seenaa ishee keessatti seenaa gurraacha waan ta'uufi doogmaa kana eeguun warreen nu morman irraas kan eegamu waan ta'eefi teenyetoo gadi qabnee irratti mari'annaa akka walii galaatti garuu qabxii lakkoofsa 6 irrattis ibsame irratti wanta kee guutumaan guututti fudhachuu keenya ibsuun barbaada. Inni biroo lakkoofsa 7 irratti kan ka'e ni jira. Dhimma bulchiinsaa, dhimma faayinaansii, dhimma ramaddii, dhimma qaxarrii hojjettootaa ilaalchisee rakkoo jiru. Rakkoon bulchiinsa gaarii akka jiru falmaa turre. Rakkoon kuni akka furamu walii galanii jiru. Rakkoon haqa qabeessummaa akka jiru baay'ee falmaa turre. Rakkoon firaan, aanteedhaan, gosaan, afaaniin wal filatanii, lagaan wal filatanii, wal muuduu, hojii walii kennuu, wal ramaduu, wal qaxaruu akka jiru sirriitti kaasnee jirra. Kuni wannoo keessa galuunsaa nuyi baay'ee nutti tolee jira. Gama qaxarriitinis nama keenya qaxaruudhaaf rakkoon akka jiru. Nama keenyas haa ta'u nama biraa immoo nama keenya waan jedhu nama afaan Oromoo dubbatu jechuu kooti malee hundumtuu nama keenya ta'uusaa asumaan isiniif ibsuun barbaada. Garuu akkuma Yesuus isa Naazreeti jedhametti jechuudha. Namni iddoo dhaloota isaa hin irraanfatu waan ta'eefan nama keenya jedheetoo ibsee. Garuu nama afaan Amaariffaa hin dandeenye diskareej gochuun ni jira. Afaan Amaariffaatti iyyuu mootuu dandeessanii matta'an gubboodhaan namni tokko kan inni qaxaramuu danda'u ramaddii kan inni argachuu danda'u akkaataa kanaanii kun sirrachuu qabadha kan jechaa turre ammas asirratti kan tumamee jiru kanadha. Inni biroo hojimaata sadarkaa hawaasa hammayyaa kanaaf mijatuun sadarkaa hawaasa hammayyaa kanaaf gituun sirreessuu fi fooyyessuun ni barbaachisa jedhamee tumamee jira lakkoofsa 9 irratti jechuudha. Kunis nuuf waan guddaadha. Lakkoofsa 9 irratti otoo hin ta'in lakkoofsa 8 irratti. Kunis nuuf waan guddaadha. Nus kan jechaa jirru manni kiristaanaa tuni dhaloota qubee wajjiniin hin jirtu. Manni kiristaanaa tuni qubee dubbisuu qabdi. Manni kiristaanaa kuni bulchiinsa ishee dhaloota ammayyaatiif mijeessuu qabdi. Hojumaata ishee dhaloota ammayyaatiif mijeessuu qabdi. Hawaasni kuni hawaasa dijitaal ta'eedha. Teknooloojiitti madaquu qabdi. Hawaasa kana bira dhaqqabdee lallabuu qabdi. Tajaajiluu qabdi. Rakkoon bara kanaa adeemsa ammayyaatiin hiikama. Amantiin dhuguma kan abbootii keenyati. Doogmaan dhuguma kan abbootii keenyati. Bulchiinsi garuu akka barichaatti. Kanaaf akka baraatti buluu qabdi bataskaanni jennee falmaa turree jirra. Gaafii kanadha kan deebi'ee kanas ni fudhanna. Inni biroo lakkoofsa 9 irratti akka yaadachiisatti wanni ka'ee jira. Wanna jaalala balleessu. Wanna jibba lallabu. Wanna adda addummaa bal'isu. Wantoota akkanaarraa of qusachuu qabnaa kan jedhudha. Nuyi kana ni barbaanna. Duras waamicha dhiyeessaa turree jirra. Otoo walta'iinsi kunis hin uumamin dura jechuudha. Namoonni baay'een jibbaan kan Sinodoosii Oromiyaa fi sabaaf sablammii balaaleffachaa turan malee dhuguma wanni isaan gaafatan maalidha kan jedhu ni ilaalle. Namoonni kaan immoo misliid ta'anii jiru warreen isaan hooggananii. Kanaaf jibba kana keessaa haa baanu. Olaantummaa namaatiin amanuu hin qabnu. Walqixxummaa yaadaatiin amanuu qabna. Walqixa walaa dhaggeeffannu. Mirgi dhaga'amuu nuuf haa laatamu. Nus carraa argannu. Nus mirga qabna. Nus nu ilaallata. Nus waa ta'e jechuu qabna. Jenneeti kan nuti falmaa turre jechuudha. Ammas jaalalli haa dhufuudha kan jechaa jiru ni. Gama warra nu mormaniitiin ammas balaaleffannaan kun cimeetoo itti fufee jira. Walii galtee kanaaf hiikaan taane laachuun cimeetoo itti fufee jira. Kuni garuu rakkoo nutti uumaa. Ammas gamanuma akka sirrachuu qabu waamicha dhiyeessuu barbaanna. Qaamni ilaallatu kana nu dhagayeetu akka nuuf sirreessu waamicha dhiyeessuu barbaanna. Jibbiin barbaachisu kan lallabnu wangeeladha, kan lallabnu jaalaladha, kan lallabnu walii galteedha, kan lallabnu nagaadha. Jibbaan wanti nuti gaafanne hin jiru nuyi duras yaaduma qofa kaasnee ammas akkasumaan itti fufna. Warri nu morman garuu akkaataa kanaan adeemsi isaan ittiin adeemaa jiran dhaabbachuu qaba. Labsiin waraanaa dhaabbachuu qaba. Labsiin wal balaaleffannaa kanumaan haa dhaabbatu. Uummanni keenya nagaa haa argatu. Sabni biyya kanaa nagaa haa argatu jenneeti kan nuti falmaa jirru. Egaa gama kanaanis walta'iinsa godhamee onnee guutuudhaan fudhannee jirra. Lakkoofsa 10 irratti maaltu ka'ee qorumsoota amma nu qunnaman kana akka carraa gaariitti fayyadamuu akka qabnudha. Yaadni kan ka'e nus akkasuma jenna. Waaqayyo kan jaalatanii fi akka hayyama isaatti warra waamamaniif wanni hundi gaariidhaaf akka ta'e ni amanna nutis. Wanni amma uumame kuni gaariidhaaf akka ta'e. Nuyi eenyuudhaan wal loluu barbaannee miti. Garuu akka lolaatti warri nu jalaa lakkaan jiru. Oromoon immoo namni amma wal jibbeen amma wal lolee wal jaalataa jedheetu mammaaka. Amma kana dura nu jibbanii fi nu balaaleffataniin
nuuni akka jaalatan waamicha isaanii dhiyeessina. Gama keenyaanis hanqinni yoo jiraate immoo hanqinoota keenya furuudhaaf nuti qophiidha. Nu immoo gonkas jechuu hin dandeenyu. Namni dogoggoruun isaan oolu dogoggoroota keenya sirreeffannee akka carraa gaariitti fayyadamna. Carraan gaariin kun maalidha? Wangeelli afaan hundaatiin ni babal'ata. Carraan gaariin kun maalidha? Manni kiristaanaa keessummaa ta'urraa ni baraaramti. Carraan gaariin kun maalidha? Manni kiristaanaa kan hundaa ni taati dhalootaaf itti fufti. Hundumtuu abbaatti ta'a. Adeemsa kanaan dhugumatti yoo deemne hundumtuu qeesaatti mana kiristaanaa ni kunuunsa. Carraa gaariidha kuni. Kanaaf kan akka carraa gaariitti itti fayyadamne wangeela babal'isuudhaaf mana kiristaanaa babal'isuudhaaf itti fayyadamuu qabna kan jedhudha. Egaa dhumarratti abbootiin keenya kan kaasan maalidha? Kana hunda yoo jennu amma araarri bu'e yoo jennu xumurame jechuu keenya miti. Qabsoon reefu jalqabame. Kanaaf fixne dhimma qabsoo Sinodoosii Oromiyaa fi sabaaf sablammootaa kana booda uumaa ajandaa of harkaan qabnu yoo jettan dogoggora guddaa dogoggortanii jirtu. Bu'uura walta'iinsaatiin raawwatame moo hin raawwatamne jedhee hawaasni kun akka nuun falmu barbaanna. Uummanni kun chaalenji akka nu godhu barbaanna. Bu'uura waliigaltichaatiin raawwatame moo hin raawwatamne maaltu maalirra ga'e amma gaa walta'iinsatu yaadame malee yookaan immoo walta'iinsa kanarratti qabxiiwwan kanneen irratti waliigalame malee raawwii isaatiif qajeelfamni ni barbaachisa. Kun hin raawwatamne ganaadha. Qabxiiwwan hundumtuu akkaataa itti raawwatu ilaalchisee ibsa adda addaa ibsa babal'aa barbaadu. Istirateejii babal'aa barbaadu. Karoora babal'aa barbaadu. Qajeelfama qofa miti. Kanaaf kanneen raawwachuudhaaf gadi buusuudhaaf hojii bal'aa barbaadu. Qabxiiwwan kurnan ibsaman keessaa qabxii lamaan ala qabxiiwwan kaan ammaa jalqabamee kan raawwachuu danda'anidha. Tajaajila afaan Oromoo lafa qabsiisuun, lallabaa leenjisuun, luboota leenjisuun, dhaabbilee barnootaa banuun, kan jiran jajjabeessuun ammuma jalqabama. Dhimma muudama phaaphaasootaas ilaalchisee caamsarratti phaaphaasonni muudamu malee filannoon garuu har'umaa jalqaba. Eenyutu ta'a? Akkamaa ta'u? Kiraayiteriyaa maalii fayyadamnu? Akkamitti adeemnu Oromiyaa irraa episkooposota biroo dabaluudhaaf kan jiranii miti bar. Kan jiran irratti iyyuu bar kan biraa dabaluu qabnaa jechaa jira bar walta'iinsi kun jechuudha. Kun hojiin isaa har'uma jalqabamuu qaba. Gara hojii tarrumaa jalqabeeti kan seenu. Akkamitti raawwatamaa jira kan jedhu miidiyaadhaan adeemsa isaa dabareedhaan kan isin beeksifnu ta'a jechuudha. Haga sanatti garuu isin obsaan nu eegaa maalirra geessan jettanii akkuma amma nu gaafattanitti akka nu gaafattan barbaanna. Kanaafuu adeemsa keessa isin beeksifna. Haga amma ibsa otoo laatiin turuu keenyaaf dhiifama guddaa isin gaafanna. Namni baay'een cinqamee kan naa bilbilee jira. Kan naaf barreessee jira. Obboleewwan birootiifis kan barreessaa bilbilaa ture ni jira. Baay'ee akkan waliin dhiphattan ni beekna. Nuun ammoo ibsa kennuu keenyaan dura mari'achuu qabna dhaaba jedhu qabanneerra. Otoon mari'atin yoo baane waliigalan alaagalan sana dhabna. Alatti hafuu dandeenya. Adda addummaan nu gidduutti akka uumamu hin barbaannu. Tokkummaadhaan kan kana galmaan geenyu. Ani bayee yookaan namni tokko bayee tootoo ibsa kennee ibsa inni kenne sana immoo Sinodoosiin Oromiyaa fi sabaaf sablammootaa hin fudhadhu yoo jedhe rakkoo biraatu uumama. Jeequmsa biraatu uumama. Qabsoo jalqabne kana immoo karaatti nu jalaa hambisa. Kanaafuu dhimma kanarratti waliigaluu qabna jennee waliigaluudhaaf immoo mari'achuun barbaachise. Mari'annaan immoo yeroo gabaabaa keessatti hin xumuramne. Kalee haga galgalaatti ibsanii kennina jennee yaadnee turre hin milkoofne haga galgalaatti mari'achaa turre. Kalee galgala miti har'a ganamayyuu irra deebinee qabeentaa ibsichaa irratti immoo baay'ee wal falmaa turre. Kan baay'ee nama gammachiisu garuu sagalee guutuudhaan yaada tokkoon irratti waliigalleetti ibsa kana laan. Tokkummaa keenya immoo eeguun itti fufiinsa qabsoo kanaatiif wabii waan ta'eef sababa kanaan isin jalaa barfannee dhiifama isin gaafannaa fuulduratti immoo haga humni keenya danda'etti yeroodhaa yerootti dhimmoota ibsi itti laatamu irratti yookaan immoo odeeffannoon isinii laatamuu qabu irratti kan isiniif kenninu ta'a nu waliin ta'a. Tajaajilli keenya itti fufa, lallabni wangeelaa keenya itti fufa. Yeroon kun yeroo soomaati, sooma guddaa kana jalqabaa jirra. Soomni kun sooma Yesuusiti. Sooma kanarraa eebba argachuu qabna. Sooma kanaan immoo gaafiin keenya Waaqayyoodhaan akka nu deebi'u gochuu qabna. Gaafii keenya kan nu deebise Waaqa jennee tamanna. Gaafii kanas kan gaafate Waaqa jennee tamanna. Namni raawwaturree namoota raawwatan kanarra kan buleetoo hojjete Waaqayyoodha jenneetu amanna. Ammas gaafiin keenya kun karaatti akka nafnee fi wanni jedhame akka lafa qabatuu fi akka galma ga'u kadhachuun, waaqeffachuun, jilbeeffachuun, soomuun baay'ee barbaachisa. Kanaaf yeroo soomaa kana miis gochuun qabnu ittiin fayyadamuu qabna. Gama keenyaanis miidiyaalee adda addaatiin YouTube'dhaan, televezyiiniidhaan lallaba wangeelaa isiniif dabarsina, tajaajiloota hedduu isiniif dabarsina. Manneen kiristaanaa adda addaattis deemne toommoo yaa'iiwwan adda addaa qopheessuudhaan yaa'ii achi jiruun uummata achii tajaajiluudhaan alammoo miidiyaadhaanis kan isiniif dabarsinu ta'a. Nu faana ta'a, quba nu qabaadha. Amma gaa jiini lamaanii fi sadan kun ji'a hojii cimaa keessatti seennuudha. Please
qabsoon dhaabbate jettanii yoo yaaddan dogoggortaniitu nu waliin ta'an affeerraa keenyadha horaa bulaa deebana.